Dhukaasi gaddisiisaan mana barumsaa Uvalde Texas keessatti baname daa'imman 19f ga'eessota lama erga du'anii booda hawaasa naannoo Texasiif guutuu biyyattii keessaa rifaatu guddaa kan uume ta'uu dorgomaa waajjira sanatii duraanii kutaa Texasiif kolleejii Korinsitti Profeesara barnoota dinagdee kan ta'an Muhammad Xaahiroo gara Texasitti bilbiluun dubbiseen jira. Balaa irra deddeebi'uun mudatu kanaaf furmaati isaa maal akka ta'e nuu ibsuudhaan eegalu kunooti. Furmaanni isaa nama rakkisaa steetaan jiraatu kana kutaa Texas afaan faranjiitiin conservative ka jennuun warra aadaa jabeessu warra qawwee qabachuu kan akka aadaatti ilaalu biyya kanatti qawwee qabachuuf hayyama mootummaa hin barbaachisu namni waggaa 18 ta'e qawwee bitachuu danda'a qawwee dhedheertuu jechaadha. Shugguxii bitachuuf ammoo ganna 21 ta'uu qabda. Xiyyiitii illee bitachuuf hayyamni hin barbaachisu. Xiyyiitii haga feetee bitachuu dandeetta qawwee bitachuu dandeetta uduun dhossin qawwee kee qabattee deemuu dandeetta biyya kanatti. Iskuula fa'aa yoo ta'e ammootu konsiildi jedhanii dhossitee dubartiinis boorsaa isii keessatti dhiirris dhossanii iskuula illee qabatanii seenuu danda'an. So akka aadaatti ilaalan biyya kanatti nama malee qawween naman ajjeeftuu jedhan jarri. Qawween isiin sibiilli ka'ee naman ajjeesu. Nama ajjeesu kana gartee hidhanii adabuu waan akkasiiti amananii. Warri aadaa jabeessu kun warri konservatiivaa argumentiin jaraa wanni jarri jedhan kana warri kun ammootu lakki namni silaa gartee harkaan wal dhayu qawween yoo bira jiraatte qawween wal ajjeesa. Qawween dhugaa isiin kaatee naman ajjeeftu sibiila garuu namni isii harkaa qabu ibiddaa yoo aaran yoo dallanan qawween nama dhayanii namni akkasii wal fixa kanaafuu seera itti godhuu qabnaa jedhan wanni kun zabana dheeraa wanni dibeetiin kun akkanatti deema garuu seera itti godhuu hin dandeenye. Ameerikaa keessattis qawween akka aadaati. Seera Ameerikaa keessa qawwee qabachuun akka mirgaatti taa'ee jira. Kanaaf isii seera itti godhuu kana gartee namni hedduun dura dhaabata rakkinni kana. Singama keessaniin akka keessuma kutaa irra deddeebi'ee leellaan akkasii keessatti raawwatamutti furmaati maali jettu? Waan tokko gartee waan itti waliigaluu danda'antu jira. Fakkeenyaaf nama qawwee bitachuuf stoora dhaqu backgroundii isaa namni kun nama fayyaa qabu moo nama dhukkubsatu moo asiin dura qawween waa balleesseera jedhanii gaafachuun I think waan akkasii irra wal ta'uun numa danda'ama. Sadumaa wama hagasii sanuu dura dhaabata nama biyya kanaaf sanumaan hayyaman yoo san hayyamne sun tama seensaati achi booda gartee qawwee ugguruu fedha warri liberaala jetti jarri warri gartee qawween hin barbaachisu ummata gartee civilized ta'e tokkoof qawween maa barbaachisaayyuu warra jedhutu jira. Kanaaf saniif karaa banuu ta'a seera xiqqoo hagasiitu yoo itti godhan jecha sodaa waan qabaniif qawwee matanaa seera itti godhuu hin fedhani kana rakkini jiru. Miseensonni mana maree jalqaba torban kana seenaa biyyattii keessatti akkuma sila dubbanne dhukaasa jumlaa hamaa lammaffaa ta'een booda gurgurtaa qawwee irratti sakatta'iinsa duubee yookaanis immoo background check cimaa taasisuu fi kamisuma har'aa sagalee kennuuf jiru. Yoo waliigalteerra gahuu baatanii maaltu isaan danqa haalli hamtuun akkasiitu raawwatamu? Warri qawwee gurguru gan laabii jedhanii dhaaba jabaa qabanii laabii godhanii jechaan kaaf warra seera tumu kana gartee jala deemanii dubbisanii telefoonatti bilbilanii hedduun jaraa warra duraan koongiresii takkaa'u senetii keessa turanii uummanni kun uummata cimaadha akka qawwetti seeran goone laabii godhanii mootummaa Ameerikaa kana so rakkisaadha kana ka dura dhaabatu jedhee yaadaan laabiin qawwee kun hedduu maallaqa qabanii hedduu cimaadha warra waan kana beeku warra duraan mootummaa keessa ture qaxaranii dalaysiisanii so kanatu dura dhaabata jedha ani rakkisaadha jedha amma namuu gartee waan Texasitti ta'e kana rifatee waan jiruuf warri koongiraasaa kunis waan uummataan filamuuf uummanni waan kana gartee ammatti hin barbaada jedhanii yoo yaada waan kana boot gochuun ni mala garuu ammas jarri wanni jedhan argumentiin jara qawwee miti kanama ajjeesu nama ajjeesu kana gartee jarri gara seeraatiin nama hidhuu nama adabuu waan akkasii kana dubbatanii soo hin laallakamee waan ta'arra. Profeesar Muhammad Xaahiroo ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota akkasumas daawwattoota sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Isinis naafeeruu keessaniif galatoomaa.